Akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii ilmaan Oromoo bakka jirtan hundumaa irratti akkam jirtu biyya alaa biyya keessaa golee hundumaan iddoo jirtanitti nagaan koo isin haa qaqqabu. Arraa waa tokkoon isinii hojjedhee isin agarsiisuu fedheen gara kanatti dhufee kan isinitti agarsiisu rifeensa mataa rifeensa keenya niqatiin dura rifeensa keenya maal dibannee dhiqanna jenna. Hi, akkam jirtu fayyaa keessanii ilmaan Oromoo bakka jirtan hundumaatti nagaan koo inni guddaan isin haa qaqqabu jecha arra gara keessan qabadhee wanti inni dhiyaadhe Oromoo koo kan jedhu chaanaalii mataa kootii kan ta'e an maqaan koo Burtukaan Danuudha. Chaanaaliin koo immoo Oromoo koo kan jedhudha. Oromoo koo kan jedhu akkasiin daawwattaniif isin beeksisuun gara kana dhufe Oromoo koo kan jedhu maal qabatee nu dhiyaata yoo jettanii nyaata ammayyaas ta'e kan aadaas ta'e wantoota hundumaa qabatee dhiyaata. Waan nyaatamu waan dhugamu waan hundumaa kara kallattii hundumaa wantoota jiru isinitti agarsiisuuf qophaa'ee dhufeera. Isin immoo Oromoo koo chaanaalii isa jedhu like, share, subscribe gochuudhaan akka na jajjabeessitaniif isin gaafadha. Oromoo koo chaanaalii jedhu subscribe gochuun irraanfatina. Warri ammammaatti na jajjabeessitanii na bukkee dhaabbattanii galati koo guddaadha. Galata guddaan isiniif qaba. Ammas anumaa wajjin ta'a. Yeroo gaarii qabaadha. Baay'een harka fuunee akkam jirtu hordoftoota Oromoo koo chaanaalii nagaan koo bakka jirtan hundatti isin haa qaqqabu jecha arrammoo viidiyoo gabaabduu addaa tokko qabadhee gara keessanitti dhufeera. Maalidha inni arraa eega yuutuubiitti dabalamee isinii wajjiniin wal arguutti ka'ee waggaa tokkoon guute jechaadha. Kanaaf inni buna danfifachaa isinii wajjin taphachuun gara keessanitti dhufee ayyaana kana sababeeffachuu waggaa tokko jedhee abbaan manaan koo keekii xiqqoo naa biteera. Isee ijoollee koo wajjiniinani muraa isinii wajjiniin taphadha jechuudha. Oromoo koo chaanaal like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Akkuma ilaaltaniin tiishartii kanallee naaf hojjechiiseera. Akkaseen bareeddu sichi egaa Oromoo koo chaanaalii tiishartoota kana uffachaan hojii koo isinii wajjiniin hojjedha jechuudha. Egaa Oromoo koo chaanaal armayyuu taanaan like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Anuma faana jira. Oromoo
Oromoo ko channel haara kana fakkaatuun keekii bareedaa akkasii na hojjechiisaniiru. Ijoolleen kootiif abbaan manaan koo na gammachiisuudhaaf haala kanaanii keekittii kana na hojjechiisaniiru. Baay'een isin galateeffadha. Abbaan manaan koo yeroo hundaa na jajjabeessuudhaan akka hin dadhabnetti humna naa ta'uudhaan Oromoo ko channel akka hojjedhutti yeroo hundumaa kan na bukkee dhaabatu. Baay'een isin galateeffadha. Ulfaatisiin jedha. Oromoo ko channel keekii koo muradha jechuudha. Egaa sababa koronaadhaan namallee affeerree walii wajjin kabajachuu hin dandeenyu. Maatii makootii wajjin jira. Ijoolleen koo immoo nyaachuu jajjaraniiru waan ta'eef keekicha dafee mura. Egaa garuma muruutti danda'a. Salli kwasii na jeeqaa jirti. Wallaansoo waliin qabaa hojjenna gaasheedhaa wajjinii yuutuubii yeroo hojjennu gaafii gidduu na jalaa galtii gaafii akkas na jalaa jeetti. Egaa ijoollee hundumaa wajjin waliin qabaa hojii hojjechuudha fuulduratti deemuudha. Egaa deemsa waggaa tokko dheeraadha. Gabaabaa fakkaatu iyyuu malee deemsa dheeraa walii wajjin deemnee Oromoo ko channel har'a geenyeerra. Egaa Oromoo ko channel illee haala garaagaraatu na qabe malee koronaan isin dhufee dhukkuba garaagaraa kanatu dhufee immoo akkatti gadi baanee waa tokko hin hojjenneef namoota wajjinis akka wal hin argine nu taasise. Malee caalmaamatti waa baay'ee irratti hojjedhu yaaliin ture garuu darba hin qabu ittuma fufa jechaadha. Garuu deemsa kana keessatti hiriyooti na bukkee dhaabbattanii na jajjabeessitanii iddoo garaagaraa irraa immoo miiseejii keessaatiin na barreessuudhaan gaaffii garaagaraas na gaafattaniitu waan garaagaraas jecha babbareedaa baay'ee isin biraa argadheeraa na jajjabeessitaniitu. Dhugaamatti guddaan isin galateeffadha. Keessumaa Oromoo biyyoonni amma mana kootiitti dhuftanii anaa wajjiniin turtii gootaniitu amma ta'ee Oromoo channel akka guddatuuf akka mul'atuu fi tattaaffii karaa keessaniin amma dandeessan jechuudha. Akka mul'atuu fi gara mana koo dhuftanii turtii bareedaa walii wajjin dabarsineerra. Baay'een isin galateeffadha. Isinis ulfaadha. Obboleettii koo Honey Beauty channel seeti Honey Beauty maqaa ishee yennaan hin beekne dhugaamatti isinis baay'ee si galateeffadha. Channel koo naa beeksisi yeroo isiin jedhutti aluma tokkoon ishinaa jettee channel koo naa beeksisteetta. Karaa keetiinis namooti gara maatii kootiitti eda'aman baay'een jiru. Baay'ee galatoomi. Oromoon hundinuu yenna akkasitti wal jajjabeessine channel walirree beeksisne channeliin keenya guddatee nus badhaasa yuutuubii irraa argachuu amma geenyutti nu geessisa jechaadha. Namni tokko duwwaan hojjete eessayyuu hin ga'u. Hundumti keenya karaa jirruun yennaa hojjenne yennaa tattaaffannee deemsa dheeraa deemuu dandeenya. Harka wal qabannee cimnee jechuudha. Ani egaa deemsaan ammammaatti deemee dhufee akkanitti deemee dhufee beeka. Yennaa channeliin koollee baay'ee guddatee mul'achuudha baateeyyuu anamman danda'e garuu channel koo mul'ifachuuf hojjedhee waan bareedaa agarsiisuuf yaalii guddaarran jira. Tokko jedhanii lama jedhanii dhibba waamu malee ituu duwwaarraa hin ka'ini dhibba bira geenye dhibba waamuu hin dandeenyu. Ani gaa tokko lama jechaa har'a ga'eera. Fuulduratti immoo channeliin koo guddatee waa baay'een irratti hojjedha.
waa baay'een irratti mul'isa jedheen yaada. Aadaa koo waan hundumaayyuu irratti hojjechuun barbaada. Akka rabbi na gargaarutti immoo naa kadhadha. Egaa namooti immoo hiriyoota koo keessaa bilbiltanii kana hojjetu kana agarsiisi kana mul'isinaan jettanii hiriyaa koo Haymii baay'een si galateeffadha. Ulfaadhu bakka jirtutti bilbilaan yeroo hundumaa na bukkee jirta. Achumas immoo haadha abbaa manaa kooti, haadha koo jechuudha. Isaaniin immoo cubboo akkaataa itti hojjetanii dhugaamatti hin beekun ture. Isaaniin bilbilee gaafadhee namooti baay'een cubboo nutti agarsiisennaan isaaniin bilbilee gaafadhee gara keessanitti dhiyeesseera jechuudha. Yaadas naaf barreessitu imammaanii guddaa galatoomaa jabaadhu naan jettu yennaan badillee naa bilbiltu. Obboleettii koo mucaa biyya koo kan taate immoo Dibooraa Mokee baay'ee si galateeffadha. Wantoota akkasii hojjettee yennaa irratti agarsiistee jettanii nyaata aadaa Oromoo yookaan immoo wanta aadaa Oromoo kan fakkaate baay'ee isaanatti himta. Ulfaadhu galanni koo guddaadha. Baay'een keessan garuu miiseejiidhaan naa barreessitanii warri na jajjabeessitan itti fufi warri naan jettan keessumaa dhugaamatti kabaja haadhaa naa laattanii haadha keenya nuuf taate warri naan jettan baay'een isin galateeffadha. Kabaja namni tokko namaa laachuu hin dandeenye naa laattanii anis haadha isiniif ta'ee hojjedhee isinitti agarsiisee isin kana naa kennuu keessaniif ulfaadha. Galanni koo guddaadha. Ammayyuu itti fufaa waa baay'ee hojjedheen isin agarsiisa. Haaluma isaatu haala dhukkuba kanaatiin ijoolleenis iskuulaa gara manaa jiru. Waa baay'eetu inni malee waa baay'ee hojjedhee agarsiisuun barbaada. Garuu yeroo uma eegee inuman hojjedha. Baay'een isin galateeffadha. Keessumaa abbaa manaa koo yeroo hundumaa ijoollee naa qabuudhaan akkan hin dadhabnee fi dhufee yeroodhaan hojjedhu maal hojjettaa dhaabuun sirra hin jiru naan jedhee na jajjabeessa. Baay'een si galateeffadha. Ijoollee koorraas yeroo kuteen isinii wajjin wal argaa. Ijoollee koos baay'een galateeffadha. Ijoollee babbareedduu sadiin qaba. Waaqayyo ijoollee sadiinii na eebbiseera. Maqaa Waaqayyoo haa ulfaatu. Kanaaf namooti bilbilaan iddoo garaagaraa teessanii dhugaamatti maqaa keessan dha'ee hin fixu. Na jajjabeessitan baay'een keessan jirtu. Jechi nama jajjabeessu yeroo hundumaa namatti tola. Isinis immoo jaallattanii feetanii chaanaalii koo warri ilaaltan maatii koo warri taatan baay'een isin jaalladha. Baay'een isin galateeffadha. Maalidha chaanaalii tokko yeroo waa hojjennee agarsiisnu yennaa isin ilaaltanii itti gammaduu keessan laayik gootanii nu jajjabeessitan nus itti fufne hojjechuudhaaf cimna jechaadha. Kanaaf amma dandeessanitti yennaa ilaaltanii baatanii laayik gochuuni sabskiraayib gochuuni waan nama kaffalchiisu gatii nama baasisu hin qabu. Garuu chaanaalii afaan Oromootiin hojjetamu guddisuu qabna. Fuulduratti deemsisuu qabna. Shamarran baay'ee mana kan ta'an jiru. Shamarran baay'ee as ba'anii chaanaalii yuutuubii hojjechuu danda'u. Baay'een keessan gaaffii na gaafattan qabdu. Gaaffii isin na gaafattan viidiyoo kana taanee jiruun isinii qabadheen dhiyaadha. Baay'een gaaffii garaagaraa na gaafattu waa'ee yuutuubii isiniif qabadheen dhiyaadha. Isin jalaan ture dhiifama guddaa kana taanee garuu akkaataa kamiin akkatti hojjetamu isinii wajjin nan dubbadha. Waan na gaafachuu barbaaddanii amma yeroo kanatti yoo wanti feetan jiraate miseejii karaa keessaatiinis naa barreessuu dandeessu. Feesbuukii koos vaayibarii koos waan hundumaa diskiripshinii kana jala nan kaa'a. Karaa sanaan naa barreessitanii akkan deebii isiniif kennu waan barbaaddan yoo jiraate egaa naa barreessaa. Warra kana duraatiifis ta'e warra amma na gaafattaniifis walumatti qabee deebii qabadheen gara keessanitti dhufa jechuudha. Garuu ayyaana koorran jira gatii ta'eef waa'ee makoo duwwaan odeessaa. Guddaan isin galateeffadha. Dargaggoota Oromoo shamarran Oromoo piliis yeroo isaan gara yuutuubiitti dhufan jajjabeessuudhaan warri chaanaaliin keessan guddaa ta'e immoo chaanaalii ijoollee warra reefuu ka'anii kan akka keenyaa nu jajjabeessuudhaan gara fuulduraatti akka deemnu nu taasisuuti isinirra jira. Yennaa harkuma wal qabannee guddanne bareenna waanta ta'eef kanarratti hojjedhaa. Amma dandeessan chaanaaliin keessan gurguddaa warri ta'e
Egaa Oromoo chaanaaliin haala kana fakkaatuun waggaa tokko isinii wajjin dabarseera. Namoota baay'ee keessatti argadheera. Jecha baay'ee nama jajjabeessu keessatti argadheera. Keessumaayyuu isheen haadha nuu taate jettu kuni akka iseetti garaana nyaattu isinitti himuu hin danda'u. Sichi immoo waan gaarii hojjedhee isiniin agarsiisa. Yeroon illee amma nu biraa gara cabbiitti galaa jira. Amma hin danda'e garuu gara keessanitti inuman dhufa jedhee yaada. Waaqayyo Rabbi inni guddaan immoo dhukkuba kana nurraa dabarsee gammachuudhaan namoota garaagaraa wajjin wal arginee irratti tapha garaagaraa dhiyeessaa waan babbareedaa qabadhee akkan gara keessanitti dhufuuf immoo Waaqni nu haa gargaaru. Bakka jirtanitti hordoftooti Oromoo Koo chaanaalii nagaan naa jiraadhaa, nagaan naa ta'a. Ani gama sumaanii gammachuu koo isinii wajjin hirmaadheera. Amma gaa buna koon dhuga jechuudha. Baay'ee galatoomaa ulfaadha. Buna isinii buusaan jira akkuma isinii buusaa jirutti yaada. Waluma wajjin nunna. Video biraadhaan amman deebi'ee gara keessanitti dhufu nagaan naa tura.